bara 2018 hojiiwwan ergama gurguddaa sadi irratti bu'uureffaman karoorfamanii hojiitti galamee caasan keenya olidha hanga gadiitti hawaasa karaa hirmaachiseen hojii jajjabaa hojjechaa turee jira. Ergamoonni sadan mootummaa naannoo Oromiyaatiin bocamanii hojiitti hiikamaa jiran keessaa inni jalqabaa hiyyummaa injifachuudha. Hojii hiyyummaa injifachuu keessatti hawaasni keenya jiruuf jireenyi isaa akka jijjiiramu gadadoo keessaa akka ba'uu fi dhawaatan gara imala badhaadhinaatti akka ce'uu danda'u hojjechuun akka nurra jiraatu kallattiin kaa'amee ergamni guddaan bocamee hojjetamaa turee jira. Ergamni inni lammaffaa dofummaa injifachuudha. Ummata qaroome, ummata barnootaaf teeknooloojiidhaan gahoome horachuudhaaf ergama guddaa kaayatee gama kanaanis sochii bal'aa taasisaa turee jira. Ergamni inni sadaffaan sirna ijaaruudha. Hojiiwwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii akkasumas hojiiwwan sirnaa hojjennu keessatti sirna ijaaruudhaan lafa qabsiisuun barbaachisaa akka ta'e ergamni kaa'amee hojjetamaa turee jira. Ergamoota kana raawwachuudhaaf kilaasteroota hundaa'an keessaa kilaastarri hawaasummaa kilaastara tokko. Kilaastarri hawaasummaa ergamoota kana galmaan ga'uudhaaf galmoota gurguddaa lama qabateeti hojjechaa kan ture. Galmi inni jalqabaa hammayyummaadha. Galmi inni lammaffaa dorgommummaadha. Isa kana keessatti seektaroonni galmoota kana milkeessuu danda'an hedduu ijaaramanii sochiin irratti taasifamaa turee jira. Kana keessaa seektarri dursa dhufu seektara barnootaati. Seektarri barnootaa bara kana hojiiwwan milkaa'ina qabu hedduu gama tokkoon bajeta mootummaatiin gama biraatiin hirmaannaa ummataatiin hojii babal'aa hojjechaa turee jira. Akka waliigalaatti yoo ilaallu bara 2018 keessatti barattoota miiliyoona 12.4 idileedhaan barnoota galanii akka baratan carraan bal'aan uumamee jira. Barattoonni kun yeroo isaanii guutuu kaarikulamii guutuu sagantaa barnootaaf bahee guutuu akka hordofuu danda'an sirna deeggarsaaf hordoffiin cimaan taasifamaa turee jira. Kana qofaa miti barnoota ga'umsa qabu kennuudhaaf leenjiin barsiisotaa bal'inaan kennamaa turee jira. Leenjiin hooggantoota manneen barnootaa bal'inaan kennamaa turee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa cabiinsa barnootaa yeroo dheeraa ture dakarraa ka'ee sirreessuudhaaf ga'umsa barnootaa qulqullina barnootaa fiduudhaaf hojii bal'aa hojjechaa turee jira. Bara 2018 keessatti milkaa'inaan guddaan galmaa'ee jira. Gama hawaasaatiinis yoo ilaallu rakkoo barnootaa keenya bu'uurarraa hiikuudhaaf manneen barnoota bu'uura boruu bara kana qofa 2,962 hirmaannaa hawaasa keenyaatiin ijaarree tajaajilaaf banaa goonee jirra.